Kabajamtoota keenya akkam jirtu? Har'a kan ilaallu waa'ee maloota ittisa ulfaati. Maloota ittisa ulfaa kan uumamaa fi ammayyaa jechuudhaan iddoo gurguddoo lamatti qonnee ilaaluu dandeenya. Dhaabbilee tajaajila fayyaa keessatti bal'inaan kan kennamuu fi hawaasni keenyas barbaachaaf gara dhaabbilee kanaatti kan deemu maloota karooramaatii isa ammayyaati. Sababoota garaagaraa irraa ka'uudhaan namoonni tajaajila ittisa ulfaa kan ammayyaa fayyadamuudhaaf rakkatan ulfa hin barbaadamne bakka saaxilaman ni beekama. Qorannoon bara 2024 biyya keenyatti taasifames akka agarsiisutti dubartoonni miiliyoona 2 ol ta'an ulfa hin barbaadamneef akka saaxilamanii fi kana keessaa kan 600,000 ol ta'an ulfa hin barbaadamne kana akka ofirraa baasanidha. Adeemsa ulfa hin barbaadamne ofirraa baasuu kanaanis rakkoolee fayyaa hedduuf akka saaxilaman ni beekama. Dawaa osoo hin fayyadamne karaa uumamaatiin akkamitti ulfa hin barbaadamne ofirraa ittisuun akka danda'amu dhiheessa kana keessatti bifa ifa ta'een qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis chaanaalii keenya subscribe gochuun irraa fayyadamaa. Dhiheessi keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu maloota ittisa ulfaa isa uumamaatii jechuudha. Maloonni ittisa ulfaa uumamaa hedduu ta'anis hawaasni keenya bifa salphaa ta'een itti fayyadamuu danda'u jennee kayyaanni maloota lama qabannee isiniif dhiyaanne. Isaanis hoosisa harmaa yookaan lactational amenorrhea fi lakkoofsa guyyaa. Jalqaba irratti kan ilaallu tooftaa harma qofa hoosisuuti. Malli kun mala uumamaa dubartoonni dahanii hamma ji'a 6tti jiran yookaan daa'ima ji'a 6 gadii qaban itti fayyadamuudhaan karaa uumamaatiin ulfa hin barbaadamne ittiin ofirraa ittisuu danda'anidha. Tooftaa kana fayyadamuudhaaf garuu ulaagaalee guutamuu qabantu jiru. Ulaagaalee guutamuu qaban keessaa inni jalqabaa deessee hamma ji'a 6 keessa ta'uu qabdi jechuudha. Daa'imni sun dhalatee ji'a 6 ol kan ta'u yoo taate waaqabeessummaan mala kanaa gadi bu'uu danda'a, gaafii keessa seenuu danda'a. Inni lammataa marsaan laguu kan hin deebine ta'uu qaba. Kana malees daa'ima hamma ji'a 6tti jiru kana soorata biraa osoo hin kenniniif aannan harmaa qofa kennuufii danda'u, harma qofa hoosisuu danda'uu qabu jechuudha. Keessumaayyuu sa'aatii 24 keessatti si'a 8 hamma 12 irra deddeebiidhanii fi qaaccessee akka hudhu gochuudhaan mala kanatti fayyadamanii ulfa hin barbaachifne ofirraa ittisuun ni danda'ama. Egaa tooftaa kana keessatti shoora guddaa kan taphatu hormooniidha. Keessumaayyuu hormooniin prolactin jedhamu bifa gahaa ta'een akka madduuf daa'imni harma sirnaan hudhuu qabaa jechuudha. Turtiin haati takka sa'aatii 24 keessatti osoo hin hoosisin turtu akkam yoo guddate sa'aatii 4 hamma 6 caaluu hin qabu. Bu'aan yookaan wanti gaariin malli kun qabu tokkoffaa qorsi fudhatamu hin jiru, dawaa osoo hin fudhanne karaa uumamaatiin jechuu kan ofirraa ittistu. Rakkooleen qorsa faana dhufuu danda'an humuun jiranii, dawaan fudhattu hin jiru, side effectiin takkaahuu rakkooleen cinaa dawaan qaban hin jiranii jechuudha. Hariiroo fi jaalala haadhaa cimsa. Irra deddeebiidhaan daa'ima ishii gaafa harma hoosiftu boondiin haadha fi daa'ima sanaa ni cimaa jechuudha. Kana keessatti jaalalli haati fi daa'imni waliif qaban hammasuma guddata. Egaa akkuma beekamu harmi haadhaa qabiyyee daa'imni tokko guddachuudhaaf barbaadu hunda kan of keessaa qabatedha. Gama soorataatiin, gama ittisa dhibeetiin waa hundaa kan guuttateedha waan ta'eef fayyummaan daa'imaa qixa sirrii ta'een kan eegame ta'a. Akkasuma guddinni daa'imas kan saffise ta'a jechuudha. Kanaaf tooftaan kun ittisa ulfa hin barbaachifne cinatti fayyummaa fi guddina daa'imaa saffisiisuu keessattis shoora olaanaa qaba jechuudha. Egaa akkuma waan gaarii qabu hanqina mataa isaas hin qaba tooftaan kun. Hanqinoota tooftaan kun qabu keessaa ulaagaan yoo hir'ate hin amansiisu. Ulaagaaleen guutamuu qaban jennee duratti eerre haati sun deessee hamma ji'a 6 keessatti argamu, laguun kan hin deebine ta'uu fi harma qofa daa'ima hamma ji'a 6 gadi jiru sanaaf harma qofa kennuu danda'uun ulaagaalee guutamuu qabanidha jechuudha. Ulaagaalee kanneen guute taanan mala kanatti fayyadamuudhaan karaa uumamaatiin ulfa hin barbaachifne ofirraa ittisuun ni danda'ama. Inumaayyuu dubartoonni tokko tokko hamma ji'a 6 qofa osoo hin taane mala kana fayyadamuudhaan hamma waggaa fi sanaa olittis ulfa hin barbaadamne ofirraa ittisuu akka danda'an ni ibsu. Garuu immoo asirratti kan hubatamuu qabu confidently ofitti amanamummaadhaan tooftaa kana fayyadamtee ulfa ofirraa ittisuu kan dandeessu hamma ji'a 6ti. Ulaagaawwan kunniin hundi bakka guutametti. Gama biraatiin hanqinni tooftaan kun qabu dhukkuboota saalquunnamtiin daddarban ittisuu hin danda'u, kutannoo fi cimina haadhaa irratti kan rarra'edha jechuudha. Haati sun yeroo daa'imni rafes irra deddeebiidhaan daa'ima kaasteetoo harma hoosisuu danda'u. Ulaagaan kiraayiteriiyaan gubbatti tuqne sunniin akka guutamaniif gochuu danda'uu qabdi. So asirratti ciminni haadhaa, kutannoon haadhaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Tooftaan inni biraa mala lakkoofsa guyyaa yookaan calendar method, mala lakkoofsa guyyaa
calendar method or right hand method isa jennuun. Malli kun mala salphaa yeroo hanqaaquun itti bilchaattu yookaan yeroo haati takka ulfaa'uudhaaf qophii itti taatu adda baasanii beekuun irraa of qabuuti. Innis kan rarra'u lakkoofsa marsaa laguu irratti. Akkuma beekamu marsaan laguu inni sirriin yookaan normaal inni jennuun kan guyyoota 21 hanga 35 gidduutti dhufuudha jechuudha. Egaa marsaan laguu kun yeroo tokko tokko dhaabbataa ta'a yookaan namoota tokko tokko keessatti immoo jijjiiramuu danda'a. Tooftaan itti fayyadamanii ittiin ulfa hin barbaadamne ofirraa ittisanis hamma tokko garaagarummaa qabaachuu mala. Tokko tokkoon halaallu. Marsaa dhaabbataadhaaf. Marsaa dhaabbataa jechuun marsaan laguu ji'aatti yeroo wal fakkaatu guyyaa wal fakkaatu kan dhufu yoo ta'e. Fakkeenyaaf ji'a darbe 25 itti yoo dhufe ji'a kanas 25 ji'a itti aanus 25 itti kan dhufu yoo taate marsaan kun marsaa dhaabbataadha jennaan. So dubartoonni marsaa dhaabbataa qaban mala kanatti fayyadamuudhaan akkamitti ulfa hin barbaachifne ofirraa ittisuu danda'u. Wantoota kana gochuutu irraa eegama. Tokkoffaa guyyaa dhumaa irraa takkaahuu namni marsaan isaa 25 ta'e 25 irraa jechuudha. 25 irraa 14 hir'isti. 14 erga hir'istee booda gara mirgaatiin 2 irratti dabalti gara bitaatiin 2 irraa hir'ifti. Inni kun yeroo itti hanqaaquun bilchaatti oovarii irraa kaatee gara ujummoo gadaamessatti itti dhuftu takkaahu yeroo ovulationii sana nutti agarsiisaa jechuudha. Itti fufuudhaan xinnaa irraa takkaahu kan gara bitaatitti 2 irraa hir'ifte sanarraa ammas 5 hir'ifti. 5 kun turtii itti sanyiin kormaa qaama dubartii keessa turuu danda'udha. Gama mirgaatiin ammoo tokko dabalti. Tokkoon kunis turtii hanqaaquun bilchaattee oovarii irraa baate itti turuu dandeettudha. Sa'aatii 24 turuu dandeetti. Yoo fertilizationiin uumame ulfi guddachuu itti fufaa gara gadaamessatti dhufuudhaan ulfi guddachuu itti fufaa. Fertilizationiin hin uumamne taanaan takka sanyii kormaatii waliin arganne taanaan ammoo sa'aatii 24 booda deebitee gara qaamatti deebiti jechuudha. Qaama taatii jechuudha. Kanaafuu gama walumaa galatti gabaabinaan tooftaa kana fayyadamuudhaaf marsaa isii irraa yookaan guyyaa dhumaa marsaa isii irraa 14 erga hir'iftee booda gara mirgaatiin 3 dabaluu dandeetti. Gara bitaatiin immoo 7 hir'isuu dandeetti. Salphamatti kan duratti 2 jennee sana booda 5 jennee sana 7 gootee bira darbuu dandeessi. Gara mirgaatiin ammoo kan duratti 2 daballee boodarra 1 daballee sana walumaa galatti 3 gootee bifa saniin herreeguu dandeessi jechuudha. Yeroon kun kaa lakkoofsa miti guyyaadha. Guyyaa marsaan laguu jalqaba itti dhufe sana tokko jettee erga lakkooftee booda herreega amma jenne kana lakkoofsota bifa amma jenne kanaan erga hir'iftee booda guyyoota argattutu jira. Guyyoonni sun guyyoota isiin itti ulfaa'uu dandeessudha. Kanaafuu yeroo sanitti of qabutu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenya wajjin ni ilaalla. Fakkeenyaaf dubartiin marsaan isii 25 ta'e takkaahu marsaan dhumaa guyyaa 25 ta'e guyyaan dhumaa marsaa isii guyyaa 25 ta'e 25 irraa 14 hir'isti 11 argatti. 11 kanarratti gama bitaatiin 7 hir'ifti. Gama mirgaatiin ammoo 3 dabalti. 11 irratti 3 gaafa dabaltu 14 arganna. 11 irratti 3 gaafa dabaltu 14 arganna. Gama bitaatiin ammoo 11 irraa 7 gaafa hir'iftu 4 arganna. Kanaafuu guyyaa afuraffaa irraa hamma 14ffaatti kan jiru yeroo haati tun itti ulfaa'uu dandeessudha jechuudha. So yeroo kanatti of qabuun barbaachisaadha. Takkaahu mala biraa fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ulfa hin barbaadamne ofirraa ittisuudhaaf. Ifa natti fakkaata. Kan marsaan isii 28 ta'eefis bifuma kanaan. Gaafa 28 irraa 14 hin hir'ifnaa 14 arganna. Gama mirgaatiin 3 gaafa irratti dabalu 17 ta'a. Gama bitaatiin immoo 7 gaafa irraa hir'ifnu 7 ta'a. 14 hir'isu 7. Kanaafuu gaafa 7 irraa hamma 17tti kan jiru yeroo itti haati tun ulfaa'uu dandeessudha jechuudha. Yeroo kanatti maloota biraa fayyadamuudhaan takkaahu of qabuudhaan ulfa hin barbaachifne ofirraa ittisuun ni danda'ama. Inni kun warra marsaa dhaabbataa qabuuf, warra marsaa jijjiiramaa qabuuf. Dursa marsaa jijjiiramaa jechuun maal jechuudha? Marsaan laguu ji'a tokko guyyaa tokko ta'ee ji'a itti aanu immoo guyyaa jijjiiratee kan dhufu yoo taate. Fakkeenyaaf ji'a darbe 25 yoo ta'e ji'a kana 26 oo ji'a itti aanu 27 akkas guyyaa jijjiiratee kan dhufu yoo taate marsaan kun marsaa jijjiiramaa jennaan.
adeemsi itti dubartoonni marsaa jijjiiramaa qaban yeroo itti ulfaa'uu danda'an ittiin herreegatanis hamma tokko garaagarummaa qaba. Tooftaa kanatti fayyadamuudhaaf dursa kan barbaachisu marsaa ofii xiinxalluu barbaachisa. Ji'a 6 hamma waggaa tokkotti yoo xiqqaate turtii ji'a 6tiif marsaa ofii sirnaan xiinxalluu sirnaan madaaluu barbaachisaa jechuudha. Inni kun kan barbaachiseef marsaa dheeraa fi gabaabaa adda baafachuu waan barbaachisuuf. Kanaafuu tooftaa kanatti fayyadamuudhaaf marsaa dheeraa irraa 11 hir'ifta. Marsaa gabaabaa irraa immoo 18 hir'ifta. Intervaalii guyyoota argattee kanatti of qabuun barbaachisaadha jechuudha. Sababni isaa yeroon kun yeroo itti dubartiin sun ulfaa'uu itti dandeessudha. Kanas fakkeenyaan deeggarree haa ilaallu. Fakkeenyaaf dubartiin marsaan isii dheeraan 30 ta'ee marsaan isii gabaabaan immoo 26 ta'e 30 irraa 11 hir'ifti 19 argatti. 26 irraa immoo marsaa gabaabaa irraa 18 hir'ifti. 18 gaafa hir'ifnu 8 arganna. Gaafa 8ffaa irraa hamma 19ffaa yeroo isin itti ulfaa'uu dandeessudha jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti of qabuun takkaahuun tooftaa biraa fayyadamuun mala biraa gargaaramuun ulfa hin barbaadamne irraa akka uf ittistu gargaaraa jechuudha. Fakkeenya biraatiin dubartiin takkaahuu shamarri marsaan isii dheeraan 32 ta'e kan gabaabaan 26 ta'e akkuma duratti jenne marsaa dheeraa irraa 11 hir'isuudhaan marsaa gabaabaa irraa ammoo 18 hir'isuudhaan 26 marsaa gabaabaadhaa isarraa 18 gaafa hir'iftu 8 argatti. Marsaan dheeraan immoo 32 irraa 11 gaafa hir'iftu 21 argatti. Guyyoota argatte kana gidduutti of qabuun barbaachisaa jechuudha. 8 hamma 21 yeroo itti isin ulfaa'uu dandeessu, yeroo itti isin of qabuu qabdu jechuudha. Kanaafuu maloota kanatti fayyadamuudhaan dawaa osoo hin fudhatin karaa uumamaatiin ulfa hin barbaadamnee fi rakkoolee sana faana wal qabatanii dhufan ofirraa ittisuun ni danda'ama. Inni kun isuma amma jennee egaa walumaa galatti tooftaaleen kunniin akkuma waan gaarii qaban hanqinootas ni qabu. Keessumattuu warri marsaa jijjiiramaa qabu guyyoonnis hamma tokko ni dheeratu marii feesisaa jechuudha. Abbaa warraatii fi haati warraa sirnaan waliin mari'achuudhaan sagantaa waloo baafachuu karoora waliin qabaachuu barbaachisa. Kana malees hanqinoonni tooftaaleen kunniin qaban dhukkuboota karaa saalqunnamtiitiin daddarban ittisuu hin danda'an. Yoo ka marsaan laguu jijjiiramu taate keessumattuu warra marsaa jijjiiramaa qabuuf marsaan laguu guyyoota 26 hamma 32tiin alatti ka dhufu yoo taate guyyoota 26 gaditti ka jijjiiramu yoo taate guyyoota 32 olitti kan jijjiiramu yoo taate bu'a qabeessummaan tooftaa kana hamma tokko hir'achuu danda'a. Haa ta'u malee itti fufiinsaan marsaa ofii xiinxalluudhaan tooftaa kanatti fayyadamanii ulfa hin barbaadamne ofirraa ittisuu ni danda'ama. Akka waliigalatti tooftaalee ittisa ulfaa uumamaa kanatti fayyadamuudhaan dawaa osoo hin fayyadamin karaa uumamaatiin rakkoo biraatiif osoo hin saaxilin saayid effektii dawaatiif osoo hin saaxilin ulfa hin barbaadamne ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Itti fayyadamaa irraa fayyadamaa isiniin jenna. Sagantaan keenya kanarraa kana fakkaata. Yeroo itti aanu akkamitti ilmoo dhiiraa yookaan shamaraa argachuu danda'a jechuudhaan gaafiin rakkabitu jira. Asirratti saayinsii maal jedha waan jiru qabanne isiniif dhiyaannaa. Isinis chaanaalii keenya like, share, subscribe godhuun irraa fayyadamaa maatii ta'aa yeroo gaarii.